Gootni hindu akkamitti du'a dhugaa goonni hindu seenaa waraabaa oolanii bulaniif hindu jecha namni jedheen Dooktar Du'uun ta'u akkamittiin du'a maali goonni hindu kuusaa walalooti kan itti bohaaran abbaa sirba jaalalaa kan ittiin wal moksan kan gaafa mukahanii ittiin dadammaqanii kan yeroo fala dhaban koottu jedhanii waammatan akkamittiin du'a lakki goonni hindu seenaa isaatu faarfama sirba isaatu sirbama guyyaa fi sa'aatiitti maqaa isaatu waamama Dooktar Aartist Alii Birraa jedhamee weeddifama torbanii fi ji'attis maqaan isaa ni dhahama abbaa jennee kana kanumaan jalqabna jettee daa'imni gaafa barumsa jalqabdu kuni Alii Birraatti siin jetti of biraa tasa sin dhabdu nin deema jedhee dargaggeessi gaafa galmaa wal sarsu sirba kee yaadatee imimmaan lakkuu fuula isaarraa yoo maddu aayyoleen maqaa kee ni kaafti afaanii tasa sin dhabdu guddaaf xinnaa jaarsaaf jaartii deemuu kee ni gaddu abbaa ogummaa guddaa dhugumaatiin duune laphee oromootaa keessaa gonkumaa tasan baane hojii keetu si boonsaa dabartee akkati jiraattu isatu si taasisa akkamiin du'a goonni waan baay'ee farkaa qaba gaafa nuti wal dhiibnu tokkummaas lallaba akkamiin irraanfannaa walleessaa dargaa qaba namni seenaa hojjetee boqochuu maaliif gaabba karaa mana abbaa gadaa uummatatti agarsiisaa daa'imman rakkataniin harka qabee barsiisaa sagalee isaa mi'aawaan sammuu dadhabee boqochiisaa akkamiin du'a goonni kunuunsa jiraachisaa gaafa afaan oromoo sirbuu miti dubbachuun dhorkametti kan sodaa tokko malee afaan isaatiin sirbe maarree alii miti waan kana qofaa godheef darbame mana dhaatti homaalleetti hin fakkaanne dirqama oromummaati awaash nama shookkisaa yaanni hiriyaa nama goochisaa jettee warra wal dhabee sirba keetiin araarsaa waan jibba of keessaa hin qabne ergaa jaalalaa rabsaa har'a nu biraa deemte jaalala nutti faarsaa ati hinduutu alii yoomiyyuu ijoollee keen xiraatta xiqqaa guddaa ijoollee fi dargaggeessaa hundumaan ni faarfamta ati har'a dabartuyyuu waan hin dabarre keesseetta goonni akkamiin du'a maaliif ni du'e jetta kophaa koo na dhiiftee ati deemuuf kaanaan dubbachuun dadhabee ati naan dubbannaan jettee sagalee kee kiiloleen sammuu nu bohaarsite jecha kee na dhiidammaan qalbii keenya boojite akkamiin irraanfannaa akkamiin du'a alii dhalootatti dubbannaa osoo inni dhaabbatu maalimaaf du'e jenna ushururuu yaa burtukaanee jennee hojii alii dhaalchifna har'amoo boriifaa dhalootatti himna maal akkamiin du'a goonni yoomuu yaadannoo kabajamoo Dooktar Aartist Alii Birraati.